Yooyaa ashama akkam jirtu nagaaf jaalalli waaqayyo bakka jirtan hundatti isiniif haa baay'atu. Kun YouTube channel Boonsaa Addisuu Guuteeti. YouTube channel kanaaf haaraa yoo taatan subscribe gochuun maatii keenyatti dabalamaa viidiyoowwan yeroo yerootti gadhiisnus akka isiniif dhufaniif mallattoo beelii yookaan bilbila banaa gochuu hin dagatinaa. Oduu gaddaa Paaster Kaffaluu dabalatee namoonni 30 ta'an ajjeefamuun dhaga'ame. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa Horroo Bulluq Ganda Guddinaa Bonee Abuunaatti namoota humnoota naftanyaa jedhamanii waamanii namoonni haga ammaatti reeffi isaanii argame 30 ga'aniiru. Reeffi namoota yeroo ammaa kana boqqolloo keessaa funaanamaa jiras jedhaniiru. Namoonni naannoo sana jiran immoo buqqa'uudhaan gara magaalaa Saqalaa fi Dirribee jedhamutti godaanaa jiru. Qabeenyi uummataa saamamaa jira. Adaraa sababa neetwoorkiif sagalee keenya illee dhageessifachuu hin dandeenye. Har'as itti fufuudhaan naannoo Wabboo jedhamutti uummata buqqisuuf ajjeesuun itti fufaa jiru. Waan ta'eef ilmaan Oromoo bakka jirtanitti sagalee nuuf ta'aa jedhaniiru. Paaster Kaffaluu durii namoota godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Horroo Bulluq keessatti humnoota warra kaabaan wareegaman keessaa isaan tokkodha. Waaqayyo mootummaa isaa keessatti sin haa yaadatu jennaan. Odaa Bulluq maal taate biyya gootaa? Utuu ormaaf da'oo taatu maaliif sitti dhaamotaa? Sanyii Salgan Dabaloo sanyii Abiishee Garbaa maaliif akkas raafamtee sargiin kee duroo arbaa? Ollaa kee bitaa mirgaa fi hulaa kee banaa gootee yuuyyee fi yeessi meeqaa mirgisaa harma kee hootee meeqarraa darsa buuftee itti uwwistee bullukkoo callaa kee araddaa kee daakuu kee baaduuf bukoo maal keetti waakkattiree arjaa harka kameessaa kan nama dhugeen beekne gootee abbaa ameessaa. Warra arjooma kee sanaaf dursitti baqatanii maabsitti garagaluu rasaasa naqatanii dhuguma ajjeefamuun buqqa'uun siif malaaree harki baqsaa gurshe suni maaliif daaraa hammaaree durbi qarree kee giccaa ijoolleen kee taaboree iyyaaseen dargaggoo kee warra mataan goofaree Birraanoo dhiyaateedha mul'attee qarri aduu qe'een kee erga onee egaa eessaa ragaduu yerootti tikseewwan kee ulullee afuufanii yerootti loon kee kaloo dheedanii ququufanii yerootti biqilaan kee daraaree janaqatee eessa deemaa macci kee qe'ee isaarraa baqatee Maalama jaajiin kuni kan birraan si weeraru godoo qaaxillaa kee irraa eenyu Nageelleetti namni du'eera jedhamee ijibbaatamee waggaa 32 booda argame. Godina Gujii Bahaa magaalaa Nageellee kanaan dura kan Nageellee Booranaa jedhamu ganda Goobichaatti namni du'eera jedhamee ijibbaatamee waggaa 32 booddee deebi'uun gammachuu guddaa uume. Diimaa Dooyyoo Booruu bara 1982 Nageellee Booranaarraa mootummaa Dargiitiin erga fudhatamee booda adda waraanaa geeffamee maatii waliin argine. Afuura waliis osoo quba wal hin qabaatiin turan. Guyyaa gaafa inni manaa ba'ee maatiin achi buutee isaa dhabanii namoonni isa waliin bahan adda waraanaa irratti waan dhumaniif gadda guddaa keessa turani. Warra isa waliin turan keessaa akka carraa lubbuun hafan ammoo galanii Diimaan waraana keessatti madaa'uu maatiitti himanii turani. Namni kun gaa'ela hin ijaarranne ijoollee isa horatee waan hin qabneef waggaa hedduun booda du'eera jedhanii abdii kutatanii maatiin horii inni qabu qooddatan. Turtii waggaa amma kanaa booda garuu lubbuun jiraatee deebi'uun isaa maatii fi qe'ee ajaa'ibeera. Namoota baay'ee biratti akka raajiitti ilaalamaa jira. Bara sana naannawaa namni kun Dargiin qabamee adda waraanaatti geeffame keessa qofaa namoonni 100 ol ta'an akka fudhataman himama. Isaan keessaa hedduun isaanii hanga ammaa du'uu fi jiraachuun isaanii hin beekamu. Amma Diimaan deebi'uu hordofee namoonni hedduun maatii isaanii yaafachuuf gara ollaa isaaniitti imalaa jiraachuu ilmi obboleessaa isaa Taarii Kahanaa Dooyyoo BBC'tti hime. Galgalaa ganama namoonni fira isaanii yaafachuuf isa ilaaluu dhufaa jiru. Tokko obboleessa kiyya waliin deemtee argitee jedha. Kaan ilma isaa gaafataa nama hedduutu dhufee arge. Yeroo Diimaan duula waraanaatiif Dargiidhaan fudhatamu obboleessi isaa Taarii hin dhalanne. Deebi'uun isaa maatii isaanii fi uummata ganda isaanii hundaaf gammachuu guddaa ta'uu
himataariin. Kunnaaf waan raajiidha namni gaafa abboon ganna 8 deemee amma ganna 18 ga'u deebi'ee waan raajiidha. Ani baay'een gammadee abbaa xiqqaa argachuu koof garaan haadhaa raaga jedha Oromoon. Akkasumas haadhi Diimaa waggoota kana hunda deebii ilma ishee eegaa turte. Diimaan du'ee ijibbaadhu yeroo nan jedhan mormaan ture. Isaa du'ee garaan koo hin argine kanaaf akka inni deebi'u abdii qabaachaan ture jedhu haati Diimaa Dooyyoo waggaa 32 booda ilma ishee ijaan arguun raajiitti ta'e. Haati isaa maanguddoo umuriin baay'ee deemeeru taatus wanta gaafa inni deeme ta'e sirriitti qabaatu. Fedhii isaa fi kan maatii malee dirqiin fudhatamuu dubbatu. Umurii isaa hin qaabadhu garuu gaafasuu nama guddatee hojii guutuu adoo nu guulaa yaanuu humnaan fuudhanii deeman. Eegii fuudhamee osoo oduu isaa tokkollee hin argatiin waggaa 32 booda dhiyeenna kana qe'ee dhaloota isaatti deebi'ee jedhu. Guddoo gammachuu qabnaa guyyaa inni deebi'ee gammannee of wallaallee bultii hanga 3 bira taa'aa bulle. Kuni jaalala isaa qabnuuf jedhutu haatisa. Waggaa dheeraa kana biyya ormaa turus Diimaan afaan Oromoo ammallee hin daganne. Akkamiin dagadhaa ani maal qaba afaan Oromoo na jalaa badaa jedha. Bulimuweereza jangwaan. Come. Guno si mugo. Wewe. Njagala omugo gwange. Narratti jaarame diniko balleessuudhaaf ture seenaa koo baay'ee damurtutte narraaba bilchinni koo kanarraan darba baay'ee damurtutte narraaba bilchinni koo kanarraan darba ani iddoo kanatti hin shakkaamu wanta xinnootti siin qabamu loltuu laga gamaa feegaamu jedhamee tan kana leegaamu. አገልጋይ ማለት ስሪፒስ ለብሶ ፎጣ ይዞ የሚጮህ ማለት አይደለም። አገልጋይ ማለት ሻሎም ሰፊ እጅ ይዞ እኮ ፈተና እኮ ነው ዘንድሮ። አገልጋይ ማለት ሻሎም ያለ በቪዲዮ ስክሪን ትልቅ እጅ ያጋራው ራሱ ፋብሪካ የተሰራ ሸራ ይመስል ማለት ይዞ በመጣው ቅዱሳን ላይ ካርጎ ሼር አርጎ ጠብ አርጎ አሁን ይሄ ሊዘጋ ነው እስቲ ፍራንክ ምናምን ይሄ አገልጋይ አይደለም። ይሄ ለማኝ አይደለም። አገልጋይ እግዚአብሔርን ወክሎ ይሰራል እንዴ! አገልጋይ አይደለም። ይሄ ሻሎም ጤነኛው እንግዲህ ሻሎም እንዴት እንዲያስጠላኝ እንዳደረጉኝ እንዳትይ። ምድረ ዱርዬ ተነስ ሻሎም ይላል። ሻሎም መጀመሪያ ለራስ ሻሎም akkam jirtu waan tokkoon mee isinitti hima. Maatiin kee rakkoo fi dhiibbaa jabaa akkamii guyyaa guyyaan akka ati dabarsitu akkasumas hojii kee irratti waan ati dabarsaa ooltu siif hin hubatan. Hojiin yookiin dalagaan ammoo rakkoo maatii fi jireenya kee keessatti si mudachaa jiru tasuma siif hubachuu hin danda'u. Maarree hiriyoonni kee, hojjettoonni kee, namoonni sitti dhiyoo jiran hundumtuu itti gaafatamummaa kan duraan qabduu fi itti gaafatamummaa haaraa akka ati eegaltellee quba hin qaban sin hubatan. Egaa ergaan isaa guddaani namni waa'ee kee hunda siif hin hubatu. Si qofaatu hubachuu danda'a. Namoonni hedduun waan ati keessa jirtu siif hin hubatan. Ba'aa sirra jirus beekuu hin danda'an. Alarraa ilaalanii yookiin bakkeerraa ilaalanii sitti murteessu. Wal'aansoo jireenyaa ati waliin ifaajaa jirtu tasuma injifachuudhaaf waan ati carraaqxu qoosaatti ilaalu. Garuu maallaqa yookiin
faayidaa wayii sirraa barbaadu yookiin sirraa eegu kana hundumaa gochuu hin dandeessu. Ati kan gochuu dandeessu jabaadhu hojjedhu of jijjiiruuf tattaafadhu akkasumas waa'ee jireenya keetii kan murteessuu danda'uu fi jireenya kee irratti abbaa ta'uu kan danda'u suma guyyaa gaarii.